lammiilee Itoophiyaatti Saudi Arabiyaa keessa jiraatan dararaan daranuu itti cimee jira. Lammiileen Itoophiyaa tokko ergaa poolisa Saudiidhaa tokko ajjeese jedhamee booda biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti dararaa lammiilee Itoophiyaa qofa ilaallatu irratti xiyyeeffatee jira. Xiyyeeffannoon kun yoom akka dhaabbatuu fi yoom akka irratti mari'atamu nuuf hin galle. Biyyoonni G7 kunneen karoora dhiibbaa Chaayinaa addunyaa irratti qabdu dura dhaabbachuu yoo baafatan, Chaayinaan gama isheetiin ammoo addunyaan dhimma garee tokkoon ittiin bultu hin qabdu jechuudhaan deebii kennitee jirti. Abiyyi meeshaalee keemikaalaa Tigraay keessatti fayyadamu qophaa'aa akka jiru dubbatamaa jira. Namittiin kun akkuma dubbattee turte dhala namaa miliyoonaan fixuuf duubatti jedhaa hin jirtu. Hubadhaa, dhimma guddaan meeshaalee kana fayyadamuuf fedha qabaachuu isaa meeshaalee keessa fayyadamaa jira. Ministeerri muummee seenaa Israa'eliin aangoo irra yeroo dheeraaf turan Netaniyaahuun aangoo isaanii dhabuufi. Humni waraana Eertiriyaa Oromiyaa keessatti dararaa uummata irraan gahu itti fufe. Waxabajjii 13 bara 2021 humni waraana Eertiriyaa baay'inaan Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uummata keenya dararaa jira. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjoo ganda Kutaallaa Haroo keessatti guyyaa har'aa waxabajjii 13 2021 akka waraanni Eertiriyaa mana uummata 9 akka gubanii odeeffannoon nu qaqqabe. Humni waraana Eertiriyaa kun waggaa waraana EPP waliin ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo loluuf bobba'an dirree lolarraa baqatanii gara duubatti deebi'uun mana qonnaan bultoota gubaa darban. Amma dura akkuma gabaasaa turretti godina Horroo Guduruu Wallaggaa